warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtu hundumti keessanuu fayyaadha isinin jenna. Ashama harka fuunee baga nagaan dhuftanii. Namoonni online irraa mallaqa haala salphaan hojjechuu barbaadan aappii kanarraa mallaqa hojjechuu dandeessanii. Aappiin kun mallaqa dhibba kan kaffalu ta'uu isaa ragaa qabatamaa waliin isin agarsiisaa. Asumaan yuutuubii kennaa warroonni haaraa taatan haaraa nullee nu jajjabeessaa, sabiskiraayib nu godhaa, sabiskiraayib nullee isinii goonaa. Mana kana nuuf guddisaa kabajaan isin gaafanna jechuudha. Warroonni haarawaa jalqaba dhuftan haarawaa warri aappii kana eegaluuf karoora qabdan liinkii isiniif kaayaa liinkii san jooyin gootanii gasseentanii buufattan jechuun barbaada. Asumaanuu jalqaba yeroo aappii kana liinkii tuuxanii buufattan aappiin loog in isiniin jedha jecha googilii keessaniin loogiin gootanii yookiin feesbuuk keessanii wal qabsiiftanii banattu jechaadha. Erga banattanii aappii kana taphachuun isaa salphaadha. Aappii kana akkamitti taphannaa warri jettan aappii kanarratti start game ka jedhu kanarratti hin tuqxan jecha. Start game kanarratti innaa tuqxan harkuma keessaniin akkana harkistanii gara xiyyaa kanatti ammallee akkana harkistanii innaa inni nu hin deema jecha xiyyi isin agarsiisaa xiyyuma kana faana deemtanii ammallee akkanatti innaa ooftanii bakka zeebraa kana geessan galee jira koonfarmi gootanii kooyinii walii qabattan jecha. Innaa kooyinii keessa walii qabattan as bira isin agarsiisaa. As bira amma saantima 9 keessaa qaba jecha. Saantima 9 keessaa qaba. Saantima 9 kana duraaniin saantima hammanaa keessaa baasee jira jecha. Riyaala 6 nama agarsiisuudhaaf riyaala 6 keessaa baasee jira jecha. Innaa bakka kanaa hin deebitanii warroonni ammootiyyuu haarawaa warroonni dhuftanii liivilii keessan 800, 600, 500, 700 geessan liivilii keessan akkaataa itti guddisattanii fi akkaataa itti geemii kana taphattan waan asirraa isin dhibe isin barsiisaa. Mana kana sabiskiraayib godhaa, laayik, kooment, sheer yaada keessan ibsadhaa. Manni mana bilisaati.